Ilaame harri guyyaa dhaloota kooti. Namoonni baay'een guyyaa dhaloota isaanii bagan dhaladhee jedhanii gammadu. Ani garuu bagan dhaladhee caalaa gaaffii maaliifan dhaladhee jedhutu natti dhaga'ama. Kunis garaagarummaan isaa akkasi. Bagan dhaladhee kan jedhu qofti jireenya noormaalii qofa nama jiraachisa. Kana jechuun dhalatanii, guddatanii, baratanii, hojii qabatanii, fuudhanii yookaan heerumanii, maatii horatanii darbu. Maaliifan dhaladhee kan jedhu garuu yeroo hundumaa kaayyoo barbaachisaa ta'e jiraatanii akka darbaniif nama onnachiisa. Kana jechuun namni tokko yeroo hundumaa maaliifan dhaladhee jedhee kan of gaafatu yoo ta'e adeemsisaa, hojiinsaa, kaayyoonsaa yeroo hundumaa xiyyeeffannaansaa sababa dhaloota isaa fi hojii hojjechuu qabu irratti xiyyeeffata. Kanaaf gaaffiin koo yaadannoo guyyaa dhaloota koo qofa utuu hin taane guyyoota naaf dabalaman kam keessatti iyyuu gaaffii akkas jedhudha. Maaliifan dhaladhee? Guyyoonni naaf dabalaman kun maal akkan hojjedhuudhaaf naaf dabalaman kan jedhudha. Milkaa'ina jechuunis guyyoota namaaf dabalamanitti hojii hojjetamuu qabu hojjechuu nagaatti.